Jirtu kabajamootaaf jaallatamoota hordoftoota keenyaa sadarkaa addunyaa irra jirtan fuula miidiyaa hawaasaa dhaabbata wal gargaarsa Oromoo yookiin ORA akkasumas namoonni ORA cina dhaabbatan sadarkaa addunyaa irra jirtan hundumtuu har'a mata duree tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Egaa mata dureen isinii qabannee dhiyaanne kuni haala Oromiyaa fi Oromoon keessa jiru walumaa gala beekamaadha. Isiniif ibsuuni isa awwaalitti du'a gahii Muusa jedhan fakkaachuu danda'a. Garuu immoo iddoon baay'ee ulfaataa ta'anii fi rakkisoon hedduun Oromiyaa keessaatii mudachaa jiran hin jiru. Caalaa immoo lafa dirmachuuf baay'ee rakkisaa ta'ee karaanis citaa naannoo Oromiyaa irraas hawaasa Oromoo irraas citanii ta'anii waa'ee uummata Walloon amma tokko isiniif ibsuu barbaadeeni. Uummati Walloo haala rakkisaa keessa akka jiru gurraa inuma qabdu. Egaa kun deeggarsa argachuun akka irra jiraatu yaanneetu namoota as Finfinneetti dhalataa biyya sanaa ijaaruudhaaf achittis ijaaruudhaan waan isaan ittiin rakkina keessa jiran keessatti wal tumsanii fi wal deeggaran waan mallee jiraatanii lubbuudhaan akka itti fufaniif waan isaan fayyadu erginee fi turre. Egaa nuyi gochuu kan dandeenyu goone kanaan qabsiifnee namoota galateeffannuu qabna. Sadarkaa idil addunyaa irra kan jiran yeroo hundumaa yeroo oraan iyyuu ariifatanii oraadhaaf dirmachuudhaaf akkasumas rakkina saba Oromoo cina dhaabbachuudhaan shoora olaanaa kan taphatan uummanni Oromoo biyyoota garaagaraa jiru. Isaaniin dhumarratti nan galateeffadha jedheen yaada. Haa ta'u malee iddoo meeqaa qaqqabdanii maaltu ta'ee isa jedhuu fi egaa akkuma isaan booddee gidduutti isin agarsiifna viidiyoo isaanii jarri kun abbaa dhiiraa jedhamanii warri waamaman warra ganda bushan yookiin immoo lola naannoo sanatti gaggeeffamaa jiruu fi weerara kallattii garaagaraa isaan irratti gaggeeffamaa jiru warra namoota ijaaruudhaan ofirraa qolachaa jiranidha. Kanaaf buqqa'uudhaan manni irratti gubatee rakkina garaagaraa keessa jiru. Walumaa galaa wanta nu ergineef kan isaan ittiin ga'anii Ifataa iddoo jedhamu akkasumas Wasan Qorqor iddoo jedhamu Cilaash iddoo jedhamuu fi Baalchii iddoo jedhamu. Akkuma kana iddoo garaagaraa illee ga'anii yeroo namni nuyi maanaatti ilaanne dhaqee jara kana biraan waan barbaachisu ga'ee lafa isaan buufatanii jiranitti warri abbaa dhiiraa jedhaman kun immoo lafa buqqaanii jiranitti uummata biraan akka ga'aniif imaanaatti laatu viidiyoo isaa kanatti fuftanii akka isin ilaaltaniif isin hafeerra. Egaa isaanis dhaamsa mataa isaanii dabarfatu rakkina guddaa keessa jiran ammallee nu dirmadhaa jechaa jiru. Kana jechuun lolli kun uummata kanarraa hin dhaabbate jechuu miti. Kallattii garaagaraan ammas itti fufeema rakkinni kun hin dhaabbanne irra jiru. Warri buqqaan qe'eetti hin deebine ammallee lolarra jiru. Kanaaf uummati Oromoo sadarkaa addunyaa irra jirtan waa'ee saba kanaa yeroo kamiifillee utuu hin dagatin akka sa'aatii 24 caqastanii hordoftanii waan barbaachisu gootan har'allee nus asumaan adaraa isiniin jechuu barbaanna. Mee dhaamsa isaanii ergii dhaggeeffannee boodatti waan itti fufu yookiin immoo namoota yookaan dhaabbata galateeffachuu nurra jiraatu gara dhumaatti galateeffachuu barbaada. Jara caqasnee walitti deebina. Ifaati jirra kunoo warra salfaa Wasan Qorqor Tokoree Baalchii akkuma kana Kollaash warra kanaaf kiisa 40 finnee ruuza kiisa 40 fi zayitii jarkaanii litira 24 akkuma kana immoo waan mi'eessituu qarshii 3,500 waliin qabnee as dhufnee Ifaatti irra jechuudha. Kiisa 10 fi zayitii tokko immoo Kollaash buufnee bira dabarree jirra. Amma isaan kana immoo bakka takkatti abbaa dhiiraa warra Wasan Qorqor Liqaambarii warra Tuqureedha akkuma kana abbaa dhiiraa warra Baaljedha isaan waliin jira. Isaanitti amaana keessan as rakkabaatan jira. Gargaarsa kana kan isin godhe waldaa gargaarsa Oromoodha kan magaalaa Finfinnee keessatti maaddeeffatee jiru kan bara dheengadallee uummata Walloo waa hedduu bira dhaabbatee ammallee akkasan isaantu ergee isaan irraa immoo kan fuudhee natti erge koree uummata Walloo kan Finfinnee jiraatanidha. Ani immoo amaana isaanii fuudhee isin biraan geetan jira. Ati isin jammee bulees. Saya sana orang jama. Abbaa dhiiraa kan tabaalti. Ayyee. Amaana meeqa si ga'e? Amaana booda keessa Qarshii? Ayyee, kun waan mi'eessituutti bitattanii? Kanan nagahe. Ayyee, mee maal jette ergaa uummata Oromootiif qabdu mee? Ergaa uummata Oromootiif qabu sabni kiyya haa jiraatu jedha. Har'allee galatoomadha. Kaleessallee galatoomadha. Galanni keessan hin badini. Na bira dhaabbatuu keessani.
haa ta'u malee ammaas dabarsee wannan amaanaa kenna wannan isinitti agarsiifadhu nuti akka kutaa wallootti hulaan nutti cufamtee jirti daandiin nurratti kutamtee jirti gabayaan nurratti cufamtee jirti gabayaa hin qabnu mana yaalaa hin qabnu namni madaahe mana taa'iti ashaboon dhiqamutti jira bishaan ashabootiin dhiqamutti jira namni madaahe karaa dabarree akka mamnu qabaa fi finxaaliyyiin nu qabe nama humna qabu kan humna mootummaatiin daggafamee nu lolu har'aas nurraa galuudhaaf deemuuf hin jiru gamta kanaafu akkasin bira dhaabbatan barbaadda karaa hundaan dhaabbadhaadha nu biraan galinaadha waan mul'ataanis waan hin mul'anneenis akkasin bira dhaabbatan jecha keessanii xalaanii nu bira dhaabbadhaadhaan jira ayyee mishaa galatoomidha obboleessa teenyu maqaan kee mee dhiifama wajji ani abdallaa umar tootan jedhama eessa gandatti bulchaa gandatti quree goroo adaawati ayyee amaana meeqa siqee dursa kiisa qarshii qarshii 3,500 qarshiin 3,500 waan mi'eessituu ittiin bitattanii gargaarsa kana kan isinii godhe waldaa gargaarsa Oromoo kan magaalaa Finfinnee keessa jiraatu bara dheengadallee akkuma kanatti gartee waa hedduu uummata keenya gargaare ammas akkumatti bakka hundatti gargaaruuf gartee deemaa jirra. Kan irraa fuudhee immoo naangee koree hawaasa Oromoo walloo kan magaalaa Finfinnee jiraatan tun isaan irraan kan qaqqabe mee ergaa qabdu gabaabsitu masumaratti kiyyoonis akka hin dheerannetti goraan taqitan jala. Galatooma galatooma akka sabatti akka ilmaan Oromoo. Bishaadhaan hamman wal bira jatu kunis jabaadha har'aafis ta'e boruufis akka nu irraa fanne qabaan silaa boleeyyantu yookaan madaamasamuu dubbatan kanatu nurra jira gabaabamatti nu bira jiraadha. Maqaan kee Mahammad Shee Musaa Gurraacha jedhama. Abbaa dhiiraa? Abbaa dhiiraa ganda Wassan Kurkurii. Ruuzaa xooxee kudhanii fi jarikaa zeeti jarikaa tokko birrii qarshii 3,000 naqee jira. 3,000 kuma 3,500 naqee jira. Galatooma ajuun barbaada. Fuula duraafis nu bira jiraadha. Uummanni Oromoo bal'aan akka nu bira jiraatu. Rakkinarra jirra. Rakkina guddaarra jirra. Kanaafuu qalbii nutti godhe jirra. Har'a garri bobbaanee gara isaa argatti hundee waachuu warra Amboo yookaan ammoo Salfaa warra Dirrijii fi Qundee akkuma kana ammoo Allaala gubbaa waachuu. Yeroo abbaa darooti kun itti aanaa abbaa dhiiraa warra Dirrijii inni kun immoo bushaa isaaniiti kun immoo mandagoo warra abbootii kun immoo abbaa dhiiraa warra gubbaa wachuuti. Buuftanii hundumaa keessa meeqa lakkaa'ame keessa lakkaa'a. Keessa 20 lakkaa'a. Yoo hangateen pinnaa yoo jaalata hin deemu. Iddoo takka tokko dhiyeessa. Iddoo takka hin taasisa ati jaalame. Lakkaa asirratti. Isa Umar keessaa ziyaadaa buufne. Takka fida asitti haa. Asitti takka asitti deebisa. As kee kaasee as kee. Amma uummata Salfaa buluu warra Coqorsoo yookaan immoo funyaan suullee jedhamu bira jirra. Isaan bira gaa'e kun akka gargaarsa waldaa Oromoo yookaan oraa Finfinneetti kun ruuziin shaamaan 10 fi jarikaan tokkoo fi birrii 3,500 harkaan geenyeerra. Isin harka geemii Qaasim? Akka gargaarsa waldaa Oromoo Finfinnee yookaan oraa. Warroonni uummata keenya bira dhaabbatanii obboleessa iyyuu sin jammeeti. Muusaa Shumuuti. Muusaa Shumuuti. Eessa ganti kun? Makkanna keessaa bakka kam? Axaayii Golaananii. Makkanna keessaa Golaananii jechuudha. Qabalee jaarraa waataa, ganda jaarraa waataa, gooxii Golaananii jirrame. Akkasii kun amaana kana uummata tun naan ergee koree dhaabbata walloo kan magaalaa Finfinnee jiraatan tun natti kenne gargaarsa immoo kan isin godhe waldaa gargaarsa Oromoo Oraa kan jedhamu kan Finfinnee jiraatu tun ergaa kana immoo isin ergee duraan dursanii baga rabbi sin offashee diinarraa amma isin faana jirraa waggaa darbee uummata keenya bifa kanaan gargaaraa turanii sababa rakkina darbee sanii wal qaban. Waldaa Oromoo Finfinnee yookaan Oraatti gargaarsi kun uummata keenya doobii coqorsoo dhaami diimtuu coqorsoo yookaan immoo randooyyi randooyyeeni kan nagaan beekamu kun ogaa uummata Salfaa buluuf gargaarsi waldaa Oromoo yookaan Oraan akkasitti kun gargaarsaanii godheeraa galatoomu
kiisiin kudhanii fi zayitii jarikaan tokkoo fi birri 3,500 sin ga'ee buleeyyan. Ayyaa isinillee gaa jajjabaadhaa gaa rabbiin sinaa jabeessu. Daangaa keessan nagaan eeggadhaadha. Uummata kana amantanii akka daangaa keessan gadi hin dhiifne kun uummanni hamilee sinii ta'uudhaaf akkatti sin bira dhaabbataa jira. Assalaamu alaikum. Egaa akkuma isin dhageessanii dhaammataniiru haasa'aniiru haala isaan keessa jiran akkamittiyyuu fuula isaanii ilaalanii beekuun hin danda'ama. Egaa kana duwwaa miti otoo waa'ee kanaa haasa'aa jirru ammas akkuma gidduu kana dhaggeeffachaa jirtan ummati Harargee godina lamaanurra jiru buqqaatii guddaan beelli guddaan rakkinni guddaan isa mudatee waan hundumaarraa citee rakkina guddaan rakkanni jiru gurra isin bu'aa jira. Walumaa galaa aanoleen hundumtuu yoo xinnaatee gabaasa argannee jirurraan gara nama 700 oliitu har'aa gara miliyoona tokkotti kan dhiyaatu jechuudha. Nyaata atattamaa barbaada. Kanaaf waa'ee uummata Harargee akkuma asumaan akkatti yaaddan barbaada. Akkuma kanallee uummati naannoo Arsii lixaa keessa jiru buqqaatii guddaan isarratti geggeeffamee rakkina guddaa keessa jira. Kanas miidiyaa hawaasaa irraa argachuu dandeessu. Egaa kan kana gurra isin buufnuuf akka garaanis immoo ga'u yookiin immoo akka gadditan otoo hin ta'in amma dandeenyu saba kana cina dhaabbannee lubbuudhaan akka itti fufu gochuun irra jiraata. Isa jedhu dhaammachuu barbaanneeti akka hojjetoota horaatti asumaanan warra uummata walloo kanaaf deeggarsa nu ergan galateeffachuu barbaada. Warri nu ergan kun horaa Jarman warra Jarman irra jiraatanii UK biyya Ingiliz warra jiran Awustiraaliyaa Kanaadaa fi Noorweeyin warri jiran deeggarsa nuuf erganii jara kana biraan geenye akka isaan deeggarru godhaniiru. Akkuma kanallee deeggarsa walitti qabanii erguudhaaf kan qophiirra jiran warra akka USA fa'aa jira. Biyyoonni garaagaraas jiru wanta ta'eef ammas biyyoonni akkaataa kanatti wal ijaartanii hin jirres ta'ee wal ijaartanii kan jirtan rakkinni saba keenyaa bifa muddamaa ta'een tasgabbeessuun bifa hin dandeenyeen kallattii garaagaraan itti fufee jira. Lixaaf ba'a kibbaaf kaaba hin qabu. Kanaaf adiraa wal ijaaraatii saba kana cina akka dhaabbannuuf nu tumsaa jechuu jaallannaa. Waan nu hordoftaaniif ulfaadhaa fayyaa ta'aa horaa bulaa. Wallo